Abbaan injifannoo boonsaa gaachana sabaa fi sablammootaa ta'e raayyaan ittisa biyyaa lubbuu isaa qaalii kabajaa fi ulfina biyyaaf laatee coba dhiigaa fi caba lafee isaan Itoophiyaa utubee har'aan gaheera. Oolmaa gooticha raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisuun weellistoonni baay'een weellisaniiru, waloo hedduunis walaloodhaan faarsaniiru. Hoggansi olaanoon hayyuu fi uummanni bal'aanis gootummaa kana himaniiru. Deeggarsa akaakuu fi maallaqaas taasisaniiru. Ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa fi ministirii muummee Dr. Abiy Ahmed kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Adaamaatti waggootan dura kabajame irratti haasaa taasisaniin raayyaan ittisa biyyaa uummata keessaa kan dhalate uummataaf kan jiraatu raayyaa lubbuu isaa qaalii kanfaluun biyya jiraachisuu waan ta'eef kabajaa fi ulfinni taasifamuu fi qaba jechuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtoota uummattoota biyya keenyaa, gootichi raayyaan ittisa biyyaa isin keessaa kan dhalate wabii nageenya biyyaati. Kanaanis halkaniif guyyaa aarsaa kaffaleen bu'aa olaanaa buusaa jira. Haa ta'u malee qaamoleen tokko tokko itti dhiyeenyaan hojii raayyaa ittisa biyyaa hubachuu dhabuurraa kan ka'e kabajaa fi ulfina barbaachisu raayyaa kanaaf laachuu dadhabuutu mul'ata. Raayyaan ittisa biyyaa biyyaaf kan dhalate, biyyaaf kan jiraatu, goota gaafa rakkinaa fi bal'inaa waan ta'eef ulfinni barbaachisu laatamuu fi akka qabu ergaa koo dabarsuun barbaada. Raayyaan ittisa biyyaas hojiin raayyaa ittisa biyyaa ammayyoomsuu halkan tokkotti kan xumuramu osoo hin taane haala yeroo faana jijjiiramaa kan deemu ta'uu hubatee humnaa fi ga'umsa isaa fooyyeffachaa biyya tiksuuf hojii eegale cimsee itti fufuun laphee lammiilee isaa keessatti jaalalaa fi kabajaan jiraachuu akka qabus Dr. Abiy Ahmed haasaa isaaniin dubbatanii turan. Jaalatamtoota miseensota raayyaa ittisa biyyaa, dhimmi raayyaa ittisa biyyaa ammayyoomsuu hojii halkan tokkoon xumuramuu miti. Haala yeroo irratti hundaa'a. Aarsaan isin kaffaltan biyya ijaara, biyya jiraachisas. Kanaaf muuxannoo fi ga'umsa keessan dabalaa, qophaa'ummaa keessan gabbifachaa akkuma kaleessa kabajaa fi ulfina nutti turtan ammas cimtanii akka hojjettaniin isiniin jedha. Itamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa raayyaa rakkoo waraanaaf qofa yaamamu osoo hin taane hojii misooma biyyaa kamuu keessatti raayyaa gahee isaa bahaa turee fi ammas bahaa jirudha jedhan. Raayyaan keenya abbaa nageenyati, humna misoomati, ogeessa fayyaati. Raayyaan ittisa biyyaa gaafa rakkoo fi dhiphinaa qofa kan biyya tajaajilu osoo hin taane gaafa misoomas gahee isaa raayyaa adda durummaan bahuudha. Aarsaa kabajaa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf raayyaan ittisa biyyaa kaffalaa turee fi ammas kaffalaa jiruuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee karaa uummata hirmaachiseen deeggarsa adda addaa taasisaa tureera, ammas taasisaa jira. Kana ilaalchisuun haasaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Abeebee diinonni keenya hagam yoo waltumsaniyyuu injifannoon Itoophiyaa aarsaa ijoollee isheen ol ka'ee ni mul'ata. Deeggarsii fi kabajni guyyaa raayyaa kanaaf laatamus itti fufa jedhanii dubbachuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyooti. ምንም ቢተባበሩ ምንም እጅ ለእጅ ቢያያዙ ምንም ቢናበቡ ምንም ባላቸው ኃይል ሁሉ ቢዘምቱብን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። hagam yoo waltumsanii wal hubiin humna qaban hundaan nurratti duulan nuti Itoophiyaanota yoomillee hin jilbeeffanne ijoollee Adwaati. Har'as birmadummaa biyyaa eeguun tokkummaa bulchiinsa Itoophiyaa kabachiisuuf ga'umsa qabna. Wareegama lammiilees kanfalaa jirra. Biyyi keenya fedhii isaaniif jilbiinfattee hin beektu. Fuuldurattis akka hin jilbiinfanne itti argisiisaa jirra. Kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisuun EMN waliin kanaan dura turtii kan taasisan raayyaa ittisa biyyaatti itti gaafatamaan humna namaa Leetinaal Jeneraal Hacaaluu Shallamaa guyyaan kun kabajamuun isaa hariiroo uummataa fi raayyaa ittisa biyyaa jidduu jiru kan cimsuudha jechuun dubbatanii turan. Guyyaan kun sama jiru duwwaaf utuu hin ta'in waraana keessatti lubbuu isaaniis umurii isaanii hunda dandeettii isaanii hunda kan kafalaa dhufan har'a kan lubbuun jiranus kan sanaan dura warra tureefis warra sanaan duras utuu hin ta'in ilmoon isaanii akaakayyuun isaanii waraana keessa warri ture san hunda waan hammatuuf wal quunnamtiin uummataatii fi waraana siin cimsaa tokkoffaa tokkummaadhaan waraana keessa jiru siin cimsa. Akkuma jedhe seenaa waraana keessatti hojjetamuuf gootummaa nama hojjetamu kun jenereeshinii dhufutti akka darbu gargaarsa guddaa qaba. Guyyaan kabaja raayyaa ittisa biyyaa bara kanaas raayyaa yeroo qorame kamittuu injifannoodhaan dhaabbate mata duree jedhuun onkololeessa 15 sirnoota garaagaraatiin kan kabajamu ta'a.